abbaan deeggarus abbaan haqaa deeggaru keessattis heerri eessatti dalaga lafarratti. Ufugaafadhaa isin lamaanuu ka hidhe mootummaa keessanii ka shira kana dalagullee warra isin deeggartanii heerri ammoo Itoophiyaa keessatti nama dalagaa yoo fedhan dhufanii diree dhawaa fuudhaniitiin Wallaggatti nama hidhanii nama fannisuu danda'an yoo fedhan Wallaggaa fuudhaniitiin Roobetti nama fannisuu danda'an ka kana dalagu mootummaa keessanii shira siiti abbaa eenyu 2-5 fi abbaan haqaa deeggartanirra ka biraa ammoo badii guddaa ka qabu abbaa qabeenyaa ka ofiin jedhu ka mallayni irraa nyaadhame jedhu gabbahee eenyummaan isaa beekamee ragaa ofii qabatee himannaa ofii dhiyeessu malee Sheekhaa Roobeetiin asiin mallaqa nyaadhame jedhee asiin fuula ofii rooyidoo isaa waan fudhatama hin qabne ammas taanaan karakkinna qabu abbaa qabeenyaatii fi mootummaa hattuu fuudhee nama ukkaamsee achitti darbee achi kaa'eeti. Qasaniin ala ammoo mootummaan akkanatti ragaa kana wajji mootummaan Itoophiyaa ragaa kam namatti dhiyeessee heera tartiiba heeraatiin deema waa'ee heeraa dubbatan obboleeyyan kee kanuma isin hin jedhan galatoomaa gama gandaa yookiin gara namuu akka gama gandaatti hin argimne hayitii ammoo haa baatu. So sanirratti sagalee yoo taatanii fi bareeda jedhaan galatoomaa. Arsenal ulfaadhu takka Jamaalitti osoo hin deebine Arsenal ulfaadhu guddaa waan tokko siin jaa. Laali gama gandaatti olli deemaa jirtu. Irratti silaa Sheekhaa Roobee taates dhaggeeffadhu. Silaa Sheekhaa Roobee taates Sheekhaa Roobeetiin akkuma sagalee taanaaf maal balleessi maaliif hidhame akkamitti hidhame akkamatti achirraa qabamee harargee butee hidhame mana murtii kamutti murteesse. Yakkisaa maal inni gaafanna silaa Sheekhaa Roobee taatelle the same thing we can do it. Gosto kubaatu. Akkuma gartee ati immaa murtii guutuuf sagalee taa'aa jirtu kana. Galatoomi sagalee ta'uu feeti. Sagaleen taa'aa isin ammoo atii fi 2-5 illee mootummaan keessan kana dalagu ofirratti fudhaa beekaa mootummaa gaafadhaa siin jaa. Inji dinaasan kubbaan jirtu tana. Ati warra shaneessanii? No, shanummaa miti dhugaa jirtu kana ka mootummaadhaa ka hidhee waa'ee amma namni seeraa ka dubbatu kun seera dubbataa seerri Itoophiyaa keessatti dalagaa mootummaa keessani ka ati 2-5 fi ati illee deeggartanii san gaafadhaa sanii fi abbaa qabeenyaa ka dhokatee dubbii tana xaxu kana. Ka fuulli isaa sin baane ebaluun isaan beekamu. Kana galatoomaa. Wanta kamee takka Jamaalee kana okay dhaggeeffanne gama keenya sagalee itti deemtaa. Atuu mootummaa meeloo Ibrahim Loonii Raappoon sifi kana. Atu mootummaa sumaa hidhee jirti ma beekan dorsinan. Ati qofaa miti siif 2-5 illee isin lameen mootummaadha. Mootummaan aangoorra jiru. Mootummaa abbaa haqaatii fi mootummaa 2-5 qofa osoo hin taane mootummaa biyya sanii bulchuu jiru. Ammoo namni tokko poolisiinis nama hidhee biiroo keessa hidhee jechuun dirqama qaama waan ajaja mootummaan jettu qofa waan seerri jiru qofa godha jechuunis xiqqoo ni ulfaata. Mootummaa keessa taa'ee kan mootummaa irratti hojjetu. Aangoo qabutti fayyadamee uummata hatuu fi saamu salokko isan qabuutan hubadha. Dirqama namni waan taatee nama dhuunfaa irratti poolisiin muraasni yookaan nama tokko lama godhe dirqama mootummaadha jennee waan kanas sadarkaa mootummaatti ol guddisuun irra hin jiraatu abbootu rakkoo sana uumte akka aanaatti warra bulchiinsa magaalaa yoo ta'es bakka waan sangoota irratti bareeddu yaadachuun qaba. Kan biraa immoo jara keenya dhimma laali dhimma wal balleessuu fi sagalee wal ukkaamsuu akka na fakkaatu. Kan kun waan fedhillee haa balleessuus hin jenne yakka raawwatus danda'a raawwachuu dhabuus danda'a wanni akkasitti ifa bahee hin jiru wanni nan irraa beeku hin jiru ammoo dhaadannoo achi dura turtee fi akkaataa deemamaa ture hunda gisee ilaalle wanni sooshaal miidiyaa kanarratti haasawamaa turelleen dhimma qabeenya dhimma falmii nama dhuunfaatiin qabeenya irratti wal dhabanii dhimmi qabeenya immoo falmiin qabeenyaa dhimma siviiliitiin mana murtiitiin waan kallattiidhaan ilaalamu malee kuni uumaa tiktookaroonni yookaan maal Sheekhaa Roobeen qabee akka barbaadetti poolisii wajjin walii galee nama kana ukkaamsaa jiru na fakkaatti malee ani dhimma yakkaa wajjin wal qabatu natti fakkaatti. Namni silaa akka seeraan himatamee adabamu taate hamooraalii dubartiitu cabsee jechan fakkaanne sooshaal miidiyaa kanarrattu jee dubartii haadha mana isaa turte maqaa balleessaa ture Sheekhaa Roobeen mataan taate. Ammoo kuni waan kute dhiisi akka fedhallee haa ta'u
Ammoo wanni ta'ee gataate sambirallee kutee Aleeks Daayyeedhaa kan isaan dubbate guyyaa qofa qabaddaa naa qabaa jee isattillee daatataan jiru namni kun siis kan qabeetiin isa geetti daatiin jirtu jiru hangam takka hariiroo namni kun harka ol keessa kaatee akka godhu jiraachuu eenyuutu poolisiitu nama qabee fi sheekaa roobeetu nama qabu jiraan uummatu biiraa fakkaate dhuguma akka ta'ani akka ammaa himatamaan jiru badii balleesse taanaan yakka tokkoon yakkitti mul'ate taanaan adeemsa seeraatiin gaafatamee yoo himatamee adabamees ilma namaati badii seeraatiif ammoo itti muramuwanii homii tokkollee hin qabu hanqinallee irraa hin qabu ammoo bifa dhaadannoo sooshaal miidiyaatiin osoo wanni takkallee wanni jaame hin jirre qabeenya nama dhuunfaa tokkoon abbaa qabeenyaati hojii ol taatee poolisiin gaafa nama ukkaamsitee hamma dila kana namarra turtu sun dhaadannoo sooshaal miidiyaatiif ichuma duraan dhiibbaa deemamaa turte ta'uudha mul'isa malee maalifatti nama kanaatu waa balleessee qofaaf waan jedhan hin fakkaattu. Kanaaf ammoo adeemsi isarratti dalagame waan dogongoraati. Sirrii miti jennee qeequu komachuu danda'uu qabna yaada jiruun qaba abbaa haqaa galatooma isiniin dhageeffadha karaan deemu jira. Yaa amma Jamaal jedhe gubbarratti galatoomi. Awwanni jedhu laal tokkoffaa namni kun fakkeenyaa fi ebaluun kun hatee jira maallaqa akkanaa hatee hoo jedhe abbaan irraa hatame sun eessa jira? Isa hoo inni eenyu inni qaama mootummaati moo qaama abbaa seeraati moo maaltu itti himataadha ammoo inni guddaan beeytanii? Maaliif itti himatan? Yoo hanna ta'e fakkeenya biyyattiin mootummaa qabdi mootummichi waan barbaade isaa ta'u wayi waan barbaade heerri biyya keessatti hojiirra oolaa hin ooluu sun waan biraati. Maaliif isatti himatamuu barbaadameedha amma namtichi amma narraa saamame maallaqni akkana godhe jedhe sun ufii gabbayee maan dubbatin sooshaal miidiyaa gubbarrattu maammoo qaama seeratti iyyuu himatiin qaama seeratti isa himatee kan jedhamu inni himatu ragaan maaltu jiraadha amma kana gubbarratti wanni an jedhu qabatamaadhaani nam sheekaa roobee waan kana keessa harka baatu 100% shakkii wayiitillee hin qabu because eega inni hidhameen boodallee tokkoffaati nama tokko fakkeenyaaf hidhamee heera jala jiru tokko gabbaatee gammaddee iyyuu ana akkas goosee jechuun iyyuu sunuyyuu akka jedhe fakkeenyaaf mucaan eenyu daalachaan maaliif hidhame gabbaheet sooshaal miidiyaa gubbarratti heera baasee jira mootummaan baay'isawee gabbaheet gosaaf gosa arrabsee sanboodammoo heerri hojii wannoo heera jala oolchee jechuudha sigalee heera jala ooletiin jira jechuudha waan biraa wanni inni agartee yookaan harkaan waan san godhe wayiitillee hin jiru jechuudha. Kanaaf sheekan roobee ani akka yaada kiyyaatti harka keessaa qaba inumaayyuu waan kanaayyuu isatu godhee kaabinee wajjin walii galee isa godhe kan jedhuun qaba because kana agarsiisa ragaan jiru sigalee maaliif isa himata namtichi sun eessa jira namtichi meeshaa irraa hatame sun eessa jira. Laali Ibrahim Lodeedhaa namichi irraa hidhame meeshaan maallaqa irraa fuudhan suni fuula isaa agarsiisaa hin jiru. Jara keenya dhaggeeffadhaa. Nuti wanni irraa dubbachaa jirru waa'ee dhimma kutaatii miti. Waa'ee dhimma burtuquutootii fi waa'ee dhimma sheekaa roobeeti. Sirri dhaggeeffadhaa. Har'a bikka burtuquutoo hidhame kana silaa sheekaa roobee hidhame sakrama sagalee taanaaf maaliif hidhame eessatti hidhame akkam hidhame yakka kam hidhame mana murtii kamitti murteessanii akkasuma gaafanna. Mirga namaa sagalee waliif taa jirra. Murtee giitoo tootaalii rakkoon bikkatti uumamte gaafa makiinaa ibsaadhaa san tan nuti makiinaa ibsaa ustaad ibsaa binne sani eessa keessanii tana qofa gaafate rakkoon achirraa kaate jara keenya beena sanboota jarri wal ciniine amma immoo sheekaan roobee dirree beeti yooniin isan qabsiifne jaa ture guyyaa isa qabsiise booda fuudhee roobee geesse booda alhamdulillah jee gabbee ammaas kaleessa feesbuuk isaa kun ilaala Aleeks Taageetti aana ichaa jira. Aleeks Taageetti bar eeysuma qaba bar asirratti abbaa qabar eeysuma isaatuutu khaan guddichi malee Aleeks Taageetti moo obboleessa haadhaatuutu akka shimallis abdiisaa karachi keessaa dalagaa bar eeysuma isaatu aangochi keessaa qaba bilaashiin bar filima walirra dalaganii sheekni roobee hidhe malee kana gandummaa irra dalaganiiti tokkoffaa duraa irratti inni qabamuudhaan diyaaspooronni warra baalee maallaqa ergeeti akka inni hidhamuuf dalaganii. Takanaaf silaa biifsitiyya laale dhuga dubbannaa miti gabaabdumatti amannee amanuu baannu waa'ee dhimma baaleetii miti waa'ee dhimma harargeetii miti gabaabdumatti harargee
obboleessa keetiif sagalee ta'uun dirqama obboleessi kiyya maa hidhame akkamitti hidhame maaliif hidhame mana murtii kamiitu itti murteesse yakkisaa maali jettee Harargeen gaafachuun kun mirga yoo silaa sheekaa roobee sarara qabamee silaa finfinneerraa Harargee geessee hidhamees ijoolleen baalee akkasumas lafaa kaatee maal balleesse badiin isaa maali maaliif hidhame mana murtii kamiitti itti murtaa'e jedhanii gaafatan kuni gaafachuun mirga walii gaafachuun yakkaa miti wali bu'insa fidu kuni horummaa laale namni kana mirga obboleessaaf hin gaafanne dayyuusa namni mirga obboleessaaf hin gaafanne dayyuusaa beekadha dayyuusa qofaatu mirga obboleessaaf hin gaafanne yoo baalee yeroo beetaates sheekaa yeroo beetaates akkama gaafata namni gabbee si galtee akkasi fudhaa jechuu kiyya dhageessanii akkasi fudhatan mee bagana gaanoo teelu mee waan takka ibroo fudhadhu sabaaniin fuudhe ibroo fudhadhu kanaaf wanni jedhu qofaa ila namoonni fuutanii waa'ee gandaa fi gandaa hin barbaachisu nama dhuunfaatiin wanni gandaan jirtu barga waa'ee gandaa namni haasawaa jiru naagale hin beeka lakki hin beeka yaadni kee sirriidha jechuu barbaadeeti naagaleetiin hin jira kanaafi rakkini dhuunfaa tokko namni tokko dhuunfaa waan barbaade yoo dalage isa itti gaafatama waan dalage sanaafi alaka yaada kiyyaatti namtichi kun harkeessaa qaba because waa hedduu irratti fakkeenya haasawa awwala haasa'ame gochi immoo eegasi raawwatame waa hedduutu yunu ibsaa jechuudha waan kana kanaafuu namtichichi 100% harkeessaa qaba sigalee harkeessaa qaba jechuu barbaadeeti ani kanuman jedha fayyaade mee dabaree nama gubbaa jiru Jamal Abbaaseraa Jamal si gubbaa jiru maqaa isaa dubbinaa bisime naazuru jira qabu Baabile dubbadhu Baabile jirtu amma suduudhaan karaa illu tolta barra kana gwaadinyaa keenya illuun dhiyeenya kana kum dhibba shan laggaasiiti waa meeqa dalagaa jirtu numa dalaga mee illuun maanta na baale murtuguutoof sagalee ta'e maaliif hidhame akkamitti itti murtaa'e hal mana alangaa kamtu murteesse mana seeraa kamtu itti murteesse qattala batwaza qattala sagalee maal ta'e silagoo Kanye, murtuguutoon waa birrii fudhatee jedhanii kassasan. Eenyu kassase? Abbaa qabeenya kassase akkana waa jedhame. Mana murtii kam irratti itti murtaa'e? Hatee osoo hin taane birrii mucaan kaampaanii waliin dalagaa miti birriitti kennu meeshaa galchuuf. Meeshaa san hin galchin. Amma namni hateedha malee jechuun seedaa waluma kennan birrii kan. Seerumaa wali kennan dalagaa keessatti. Akka dalagaa wali kennan malee maa. Ana isin ibsa amma seera. Isi qoon ibsin rooba dhaabadhu moo illee asirra beektaa midhaan fudhatee. Akkasii namni kun nama guddaadha. Birrii gaafatanii hin kassasan kanoo akka inni qabanii ni dhaan. Malee waan biraatiif akka obboleettiin teenya diyaaspooraan birrii guureen maal godhan. Ijoollee waan feetaa seetu. Diaspora sendisi. Ijoollee waan feetaa seetu illu nu hojjaase ijoollee waan feetaa seetu. Amma dogoggorri sila araarri awwaluma bu'e. Amma dubbiin gaafa makiinaa ibsaa osoo hin ta'in achuma duraa qopheessanii taa'an isaan gaafatu. Bar illu dubbiin bikka irraa kaate makiinaa ibsaa sirraa kaatee beekame. Achi namichi gabbaatu malee namichi already qopheessee ta'an tishee garoobeen waraqaa guuree ta'a argaa sun gaafa sanuyyuu. Eegalli makiinaa ibsaa san kaase baalee sheekaa roobeetis waraqaa guuruu eegalee bara. Gaafa san guuree miti us jedhee namichi na fakkaata. Amma gurbaan kun amma. Aleksii gargaarsa bu'uuraniitiin kijibina akkana irra waliin qabina. Oi amma anatti isin ibsa. Dhaabbanni obboleettii akkanaa dubbii singalee obboleettii laala keechaa jirru. Hinaanne warra dalagaa waliin kannee meeshaa irratti meeshaa silaatti kannameetu hin galinii cheerra wal dalagaa waliin murtuguutoon. Leefuree waan kana kaaseetiin dure namni dhugaadha. Ani murtuguutoon nama badiin qabu waan goonee jechuutti hin jiru waanuma tokkollee. Abbaa qabeenyaatu wannummaan ishee roobee jechaa turelleen nama abbaa qabeenyaati wajjin waliigaltee waliigaleeti waan waliigale san raawwachuu dhabeedha. Ammoo
adeemsuma seeraa keessatti illee adeemsuma kamiinuu dhimma walii galtee poolisiidhaan akkaataan itti nama hidhan hin jiru. Abbaan qabeenyaa kun fedhu nama guddaa haa ta'u, abbaan fedhallee haa ta'u seera jala malee seeraa waliin ta'u. Namni kun nama guddaadha yoo poolisiin ta'e malee qaxxaamuraan mana murtii dhaquun lakkiirra hin jiru. Abaluun kun nama guddaa nama kanaati wanni jiru seera keessa hin jiru. Dhaqee mana murtiitti himatee waliigaltee tana na raawwachuu dhabee maallaqa kana na kaade yookaan immoo maallaqa kana osoo naan kafalin hafee hojii manni murtiidhaa ragaa namni sun dhiyeeffatu laalee eegatti murteesse booda gara raawwiitti gaafa deemamu. Poolisii yoo raawwii tana keessatti manni murtiidhaa akka raawwachiisaniif gaafate qofa adeemsa barbaachisu keessatti itti haajamama malee akkaataatti anaafiiluu yookaan anaafi abbaan alangaa maali abbaan haqaa waliigaltee tokko waliigaltee sayyoo nan garagalee jalaa dide poolisiin dhuftee akka manna qabdu jiru. Wanni kanaa kun ta'uun irra hin jiruudha ka jechuu jiru. Dhimma Baalee fi dhimma murtii guutuu osoo hin taane dhimma Sheeka Roobeetii fi dhimma murtii guutuu kanaa wajji wal qabatee kaasuu jiru jechuudha. Waan ja'amaa ture irratti dhugaa qabatamaadhaan yoo wanummaan isatti qabaniif dhimmuma qabeenya waliigaltee Sheekaa wajjin nama kanaa wajji gaafa magaalaa Roobee keessatti kan waliigalanii inni kana godhuu didiyee sheeticha haasawaa ture san taate adeemsa seeraa ala namni kun waan dhimma siviilii dhimma yakkan ta'iniif qabanii hidhaniidha. Kun sirriidhaa miti wanti godhame. Jamaali dubbii oofanii reefuun tana Arsenaal eenyarra gaddeebise beektaa anaa fi lama sharra na deebisee bara nagarre mootummaati deeggartuutu. No lama shambari lama shanii sababatti godhu dhabeeti bar. Jechuun bara ijoolleen mootummaa keetii godhee mootummaa gaafa hojjan jara keenya seera mootummaa kam keessa mootummaan asoo mana murtii naman geessine manni laala murtii gaafii teenya bar murtii guutoo gadhiifamuu qabaa mana murtii kamtuutti murteessee dhaddacha kamirratti hidhameedha. Poolisiin seera ala namoonni dhagaye Dr. Jamal abbaa seera dhagaye wanni nuti jechaa jirru mana seeraa kamitti dhaddacha kamirratti abbaa seeraa kamitti abbaa alangaa kamirratti itti murtaa'ee yakkisaa maalii guyyaa kam dhiyaatee guyyaa kam yakkitti banamee guyyaa kam itti murtaa'eeti hidhamee jechaa jirraa miti akkana jennaani bar amma suduudaan as garagalchaniiti inumaasii fi lama shanii dhiyaatu qaama mootummaa keessanii dhidhaan jechaa jira bar nagarre warra fuje bari suni mootummaani achi miti bar biyyoota guddate biyyoota keessa silaa jirru yoo seetana keessatti illee seera ala poolisiin nama hidhuu nama jeesuun numa jira ammoo poolisii tokkotu kana godhe jechuun mootummaa biyya kanaa guutuu godhe jechuun miti rakkoon akka poolisii hidheesanittis ta'u mala akka immoo waajjirachiisa hidheesanitti ta'u mala dirqama san irra jennee waan irra keenyu hin qabnu bifa sanii yoo deemne gaariidha sun. Gabaabdumatti wanta kalabsinee gabbuuna wani gabbuunu hatattamatti yoo murti guutoo yoo badiisaa qabaate seeraaf dhiyaatee abbaa alangaarra dhiyaatee dhaddacharra dhiyaatee badiisaatiin akka badiisaatti haa murtaa'u yoo badiin qabaanne immoo Baalee Roobee Sheekaa Roobee akkaati murti guuta maali kaatiin harkatti itee Roobee geessiteetti anis kaatiin harkas kaayatiin harargeessi fite bakka takkaa fi takka. Maal balleesse abbaaqa? Wani di balleesse duwwaa 00 je durummaa dubartii teenya maqaa balleesse. Hin qabdiire. Ni qabdi biyyoon. Dubara abbaaqa. Ni qabdi durummaa ni jirti. Eegas booda laalle kun eegas booda nuti laalle biyyoon durummaa ni qabdi. Dhimmi sun dhimma piraayivesiiti. Moral damage yoo gaafatte mucaan sun kaasa hamileetii yana cabsee yoo itti Sheeka Roobeerraa beenya hamilee argachuu. Kanumaan fuusee warra geeffarammas. Kanumaan isaa ajjeesee. Kiraa waan isaanii biyyoo irra fajjeessee jirti bar warra sanittuu taziyaa yoom dhaqan akkasuma caljanii haqatanii. Ati waa barbaadu. Biyyoon 00 sinni tuute duwwaa ni tuute. Biyyoon fajjeessee jirti. Kunuun kastaanaa kunoo bakka Sheeka Roobee namuu qabachuudha. Jirta boke jaba. Abbaa tenuu achi jirra namni akkama fajjeessaa temuu diin qabatanii jirti. Nama jiruun du'eeti hogguu kana jettanii maqaa irratti waliin qabinaa kiyyaa kana
هودو ران شيمي أبو أنا نربتن قام تلو تنا ولا تبي افتو سيرا باتي جرتا سيرا باتي جرتا كي أنا ما أقول كتان كم لا فان افتو ما كم تما افتو ايتو اما افتو اتمانو 0-0 تو 1 تو 1 انا سبك اما شفتوا مقوي تاسو itu malif ganda gutu li kabda nama heddu go shegro be mana Atumano 0-0. Daga yani. Mr. Katte tavır. Kulu Yusuf, mali sila ma video wan. Kulu. ما في مشكلة الباب في لا تروح akkasi jara keenya dhugumatti wanta kifaabilisatti ta'u akkamanu taabara namni tokkollee gizee qabame maaliif qabame akkami qabame seera ala qabame seeraaf dhiyaachuu qaba jaanii wanta akkanatti ifaabilisa sagalee olii toon dirqama arra silaa sheekaa roobee taatees silaa qabame arra geeffame maaliif qabame akkamitti dhabe mana murtii qabdutti murteesse mana murtii kamirra dhiyaate yakkisaa maal inni gaafachuu qabna bakka akkanatti sagalee wal qinaa olii too qabna akkamitti ibro kulle dulatti walalu jirti furii kulle akkasii bakka jamaal mee tamaayyi takka gorsa waa'ee abbaa seeraatti waanutti miti addaan facaa'a amma gurbaa jira jaarsetti erganii dubbisanii baasuudha jira araara buusaan bakka manguddummaan Araram bu santiku. baasanii bara manguddummaan baasanii baasuu wayyaa akkas godhanii manguddummaan baasanii tana illuma kana illuu maallaqa illuu kana maallaqa quufee jira illuu maallaqa kafalee baasu illuu maallaqa atti ما سوي تاكل زوجة illuu maallaqa kanaa fidaa ani sameer kumaan jira walitti maallaqa hin garre inni maallaqa kanaa deemaan hin beeku anti jaafu wallee baakii cabsaa halkan baakii cabsaa wal daawwatu رنجي تكار قد ono laala kanaa bar waa bilaashii miti maallaqni isa bira waraqaa bar dooralli kun waraqa toona kwanta aboo jibbaata wayi jibbaan nu biyya jibbaan nu rooroo kun long time Shinile gesu. kottu safa qalbii goonaa kottu jibbaata orsiin kottu qalbii goona mata dabne Abbaa haqaa assalaamu alaikum. waalaikum salaam akkam nagaa Nagaa galata rabbi murtii guutoo maarra mana murtii dhiyaate murtii guuta. mana murtii kan bara manni murtiidhaa sheekaa roobeeti Kana jedha barra kana jedha. Sheekaa roobee isa qofaa miti. Goddanyaa isaa sammaqaneen isii tokko mucaa tokko kan goddanyaa isaa tokko. eenyu Alex Tayyee Alex ta'ee ka duraan murtii guutuu ergatu tokko isallee bari roobee geessudha. Sheekaa roobee bara gurra qabee rarraasee bakka barbaaddee fidee bakka magaalaa jiruutti siidhee ganama subii kursii ganama kursii jechitti motora fidaa beekama. ifiif baneedhaa kaa'ee kursii fidaafi Sheekan bar ganama subii motora dhaqee gaafatama. Maal keessa abboo jibbaata wallahi ganama kursii wayis gaafanna jibbaata wayis gaafanna abbaan alangaatis poolisiinis manni murtiitis isuma laali sheekaa roobee magaalaa isaati magaalaan inni itti nama hidhu bakka biraatti amma fakkeenyaaf jechuun abbaan alangaa sheekaa roobeetii miti akkuma beekamu abbaan alangaa manni murtii ka biraati sheekan garuu itti gaafatamummaa guddaa sheekaa roobee jechuun maal jechuudha sheekaa roobee kana jecha gisee nama baneedhaa nama geessu magaalaa biraa nama geessu magaaluma isaasa nama geessa abbaa haqaa Ameerikaa jirtami si wallolee jennaan Ameerikaa irraa roobee si fidee siidha sheekaa roobee jibbaata kumlaan nafitteeti ammallee sheekaa roobee kada sana jedheen tokko maal beektaa ganamarra killee tana xabbasee manidhaatti geessaaf matooran ganamarra dhaqee osoo hin gaafatiin hin oolu fatara geessaafi qursii ganamarra Kursi gesu yani.